foonii fi distii duwwaa waliin bilcheessa jechuudha. Maaliif sababni foon bishaan qaba waan ta'eef bishaan isaa san haa fixatu akkasitti xaabbasee ture. Amma qimamaa fi qimamii erga inni naaf tolee naaf xumuramee bifuma duraa saniin inni naaf qophaa'e kunoo shunkurtii galchee timaatimii galchee qullubbii galchee hundi isaa amma galchee jira jechuudha. Amma foon sirrii jira jechuudha. Amma qimamii itti naqadhaa. jalqaba viidiyoo kiyyatirra hanga xumuratti yoo kalaaltan taate isiniif kana jedhee yaada. Kun amma laham saloonaa jedhama afaan arabiitiin. Saloonaa qaywaxii shimbirroo natti wajjin amma hunoo bifa kanaan xumuredhe kanallee itti naqa baamiyaa Tolika hordoftoota koo kabajamoo jaallatamoo egaa daddafeeti kaakaniin hojjedhu akkasikaa warri qimama madamaa taatan ni beektan jedhee yaada. Saloonaadha wanti kun wanta nama hojjetaa jiru saloonaa laham. Egaa isiniif kana jedhee yaada. Hunda bifa kanaan ani walduraa fi walduubaan qimama isaa waa hunda isaa itti naqadhee amma bifa kanaan gaarii tahee naa qophaa'ee jira. Amma qopheessuu malee wanni takka illee hafne dhiifamaa shimbirroon na bira jirti natti iyyiti. Egaa buloota koo kanii biyya garaagaraa irratti hojii mana madaamii hojjetan rabbi isin haa gargaaru. Ibidda kanarrallee rabbi isin haa baraaru. Rabbiin isin faana haa ta'u waan isin hojjettan hundaa keessattuu rabbiin isin haa gargaaru isinii jedha. Egaa waan nama beeknu walii qoonna kottaa seenaa So'aadaa tuub subscribe share like godha commenti naa kennaa na jajjabeessaa jabaadhu itti fufi naan jedha hojii gaarii naan jedha. Yoo isin na jajjabeessitan akka boru waan gaarii qabadhee isiniif dhufu abdii rabbirraa qaba isiniin jedha. Rabbiin ana walitti mootuu rabbiin isin haa jaallatu wanti takka isin jaalladha isin kabajaa ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan tiyyaa warra afaan koo dhageettan. Egaa obboleeyyan koo kunoo saloonaa kiyya qopheessee meeshaa isaatitti naqadhee jarjiraani kaafanii nan isin qopheessaa jiru viidiyoo kana isiniif maraa jiru. Egaa kana fakkaata sa'aatii misaatii. Egaa walduraa fi walduubaan salaaxallee anoo kana fakkaataa salaaxallee hojjena. Hojiin keenya egaa hedduudha. Ani viidiyoo irratti gabaabsee isiniif gadhiisa. Egaa waan takkallee waan nama dhibuu miti salphatti hojjechuu dandeettu. Kanaaf namni nyaata hojjetu damootni isaanii dabalaa fi akkasumas immoo hojii dafee argata mana ijaazaa keessa. Egaa obboloota koo waniin ani isiniin jechuu barbaadu yeroo hundumaa waniin isinitti dhaamuu barbaadu warroonni maxbaxa keessa yookaan kushiinaa keessa hojjettan salaaxaa kana yeroo hundumaa itti fayyadamuu nyaachuu qabdanii isiniin jedha. Galatooma.